tunto cunco jette deemte. La. Dabbar. Conco tunto conco. Akkamitti walirra hin jenne suuta jettee hafuura fudhachaa hin ta'u akkatti namuun beeka. Handura adabbii kan kellaaluu fi handura dhugumatti adabbii kan kellaaluu fi deebiin isa moo isaa miti? Hunda ilmaan namaa namni islaama ta'u nama filatamaa filmaata harka baaseen shubne ilmi namaa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Zeenuu har'a akkuma beekamu kabajamtuu fi jaallatamtuu Aamuu Firii faameelii wajjin mana koo irra jirra. Hundi keessanuu koottaa daawwadhaa waa walirraa barannaa inshaallah. Isinillee waan beektan irraa nu barreessaa, nu jajjabeessaa, saabskiraayib, laayik, koomentii firoomsaa isin jira. Akkasuma Aamuu Firii faameelii illee jajjabeessaa hiriyaa ta'u qaalii ta'an jaaladhu kun namaddii jirti. Salaamu alaikum jechuun sirra jirti Aamuu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Zeenii jirra jirtu isiniin jedha warroonni amantii birallee ashama harka fuune obboleeyyan keenya lagaa fi amantiin kutaa fi gandaan osoo wal hin geenne bakka isin jirtanitti nageenyi fi jaalalli keenya kan dhunni irraa maddee bakka isin jirtanitti isin bira haa jiraatu jecha. Egaa har'a anillee mana hiriyyaa tiyyaa yookaan obboleettii tiyya jaallatamtuu fi kabajamtuu mana Zeenii tuubitti dhufee jira. Chaalenjii tayaa gaaffii deebii tayaa hordoftootuma fuuldura si teessisen sitti manaan jette anillee qophiinnin eega waan danda'e gaafis ta'e aga danda'e deebisuudhaan chaalenjis yoo ta'e adabbii fi badhaasnis yoo jiraate akkasitti gaa nu hordofan isiniin jedha laa kulli haalittu. Tayyib maashaallah tabarakallah gaaffiidha. Gaaffii bareedaa jechuudha. Gaaffii islaama kan namni hunduu barachuu barbaadu namni hunduu barateetti hin qabachuu isarratti dirqamaati. Kanaafuu si gaafadha. Okay. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam ummata hundaafuu amanama jira jedhan. Amanamaan ummata kiyyaa hoo eenyu jedhan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kanarratti yoo argadhe maal badhaafama yoo dhabe maal adabama? Gaaffii. Yoo argatte badhaasa kee anumatti waan si badhaasu beekaa, yoo dhabdellee waan si adabu anuma beeka. Silaafuu si beeka bar himi jedhe malee ana beekan jennanillee kan beeku sima beekan rabbi tokkicha. Yooma sana argita. Badhaasa yooma sana argita ammallee badhaasallee yooma sana argita adabbillee yooma dhabde argita. Amma ismuu fichaati. Garuu naan taane haa ta'u. Wanti jette okay. Namni kuni ashral mubashiriina keessa jira laata? Ati himuu bichaa beekta. Ashral mubashiriina keessa jiraatu baate sitti maaliin himu ati himi gara fiddee fidi. Dhabde taanan adabbi. Tayyimmi ani humana adabdu sanuu hin laala garuu osoo beeku dhaba beek. Deebii ati nan deebisin ana deebisanatu yaa. Osoo beektu namni. Umari. Hin arganne garuu hin arganne jalaa yuun kaluufne amma ni adabamta. Adabbiin kan kee daftee walirra. Si galee? Cuuncoo jette deemte. La. Dabbar. Conco tunto. Sari. Jedhe khalasin gaa deebiillee natu deebisaa deebiin Abu Ubaydatu ibnu Jarrah ani adabbii kan kellaalu himalee nin beeka shi. Akkamitti walirra hin jenne suuta jettee hafuura fudhachaa hin ta'u akkatti namuun beeka.
dura dabbii kan kellaalu fi an dura dhugumatti dabbii kan kellaalu fi deebiin isa moo isaa miti? deebiin isa maashaallah Abu Ubaydata ibnul Jarrah isa deebii argattee jirta. Maashaallah qaali namaa hedduu beekumsa dhuban qabne rabbi sii haa kennu. Ammallee sahaabota keessaa kan shayxaanni afoo isaa hin baane eenyu? Okay. Isa ani si deebise san isa duratti si deebise san sharaayik. Sa? Wow, maashaallah. Amma sirra deebii gama maqaa isaa dhuusudhaan ta'u. ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبي عمر حفصة. بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما شاء الله ما شاء الله. يا قافي معني بيبي كنا قافة تاجرتي يا ربي وان كان الرجال في دين كاي قالوا ربو مجرى أصلا إن شاء الله ربي سرها جالت ربي هدو والله هدو ما قمت جستا أجائبك قافي سقافة كيسة تكيب اللي هندمنه أدبيك يلالو في دا سيستمنا تي يوجد الدرمايو كان في طيب أما لقى في براسي قافة دا إنفو داتمو أما كأدبي ست في قافة دمو لله فبرباد عادي برنوت أنا تاما أنت يسيو تاي ركون كابدوغا كان مدس جدنا قافة. واو ما شاء الله تبارك الله. طيب رسول ربي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلوات أبو سيسرت صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا قافيك. أما لير ديبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقاميك مدينة كيسة ترى؟ مدينة؟ إيه مو مكة. مدينة بسم الله الرحمن الرحيم. مكان كيسة وقا فرطمة. وقا فرطمة؟ إيه أصول إرقامي وقا فرطمة إرقاماني كاني وقا كده سديه وقا فرطمة وقا شنتمي سديه وقا كده وقا جاتمي سديه تمريتا وانتف مدينة كيسة وقا كده ترنسا. واو الحمد لله أرقد ترى. الحمد لله وقارب بيتي تهدون قمدي. شو اسمه وي ولا هركاد أجل إسودات دكاس ما ميري أوسو هنرجمين وقا فرتما مكان كيسة تراني إرجماني تهدت دوامو تراني وقا كذا سديه وقا فرتمي سديه كان إنسان التأمر تاني ران هرجت مالي وان كان دقت إجرا يدوغا كان إنسان التأمر تاني وقا جاته مسديو تاي مكان كيسة وقا جهات وقا كذا ترانجتشون وليرتي وقا جهات مسدي. أيوة صح ما شاء الله ربي سر عجالته. أما اللي رسول النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبرتو تيساني ولدتك أبني أني أما الأكوبسات إجرا دبرتو تكي كيسا نما تكو كان الرد الأكوبسات إبالو رد الأكوبسات إن إسين سنين إبالو رد الأكوبسات أديفا من أقول أجراني دبرتو تكان عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. أما اللي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ويتدوى نيسة أولا صلى الله عليه وسلم منو مع عائشة كيسا أكسنا فكاتي كرو صح؟ ما شاء الله تبارك الله رجعتي جدا زادك الله علما وفهما يا بنت ما شاء الله تبارك والله نجم مجلسي أبي كاسي أدفع كمان أدفع كاسي أدفع jalqaba beekasii dhabee miti alhamdulillah kanaafuyyuu eegaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya isinillee jechuudha dhugaa rabbiititti anzeeyni mana amuu firiititti mana kana mana obsinaan shaw keessummaa taane anaa fi isinillee mana obsinaan shaw itti argamne laakiin immoo mana amuu firiititti halkan itti gurzaa bulee gaafii isin hin beeyin ila bar kitaaba kana olii ga'oofee kitaaba eessaa fuutaatu kushiinaan baa keessa dhaabataa oltaan jedhinaa yoo kitaaba hin qabnellee silki matanaan googilii keessa deemaa oola silki matanaan laala ila ol haadhee waan isiin hin beekne waan namni islaamaa gaafii waa'ee islaamummaa ilaallatu isiin kana
gaafii waa'ee rasuula qofa na gaafatte garuu ani alhamdulillah rabbi na gargaaree deebisee jira miti hin argitaniin isiniin jedha manaamu firillee hin hafina gaafii ulfaata baasee akkasitti gaafatan isiniin jedha asuma hangama kootiin nagaan naa tura kabajamtoota kiyya Zeyniin nama jabduudha nama maatii nama jechuudha qissaa rasuula sallallahu alaihi wasallam akka maatii ofiitti beekuudha irraa barattanii waan addunyaa fi akirallee isin fayyadu yoo taphatte nama bashaasha yoo dubbatte immoo nama beeka akkasuma yoo hojjettellee yaa maashaallah kanan jedhu kaaniif isii ibsuu hin danda'u kanaafuu jajjabeessanii like share subscribe godhanii commentii babbareeda hamilee isii ta'u kennaa fi jajjabeessanii isiniin jedha gama kiyyaan wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنجدا قالت يا منك يتي أرجمتي قافي كنا نوجين أدين تسوكيتي فدو كبا جميع ألفاد الفين قدان قالي سنجدا ما شاء الله تبارك الله أكسما دوتو تفي وردكتو تا زينو تبون ديكيسانو إن شاء الله نججبيسا والله إن شاء الله ديكيسانو وان غاري رت اللي هرمادا نولي هرماچسا نججبيسا اللي سبسكرايب قدودان لايك كومنتي نبرسودان أكسما مو فري فاميلي اللي akka ajaa'ibaatitti obboleettiin teenyatun guddattee bakka silaa feetu san rabbiin isii haa gayuuni inshaallah jajjabeessaa mana isillee koottaa warri na jala jirtan warri isii jala hin jirre hundi keessanuu gara aamuu firii faamiliillee akka dhuftan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.